دنيا تون ميشا دقوتي ولكن عاقلي نما قرتي دنيا رتي صلاة سا صلاة دنيا سا تحلالي في حرام سا قر حرام الدئيگي حلال سا دلگتي جرات سانيجو إذن دنيا نقطك الليو أكأتي فيتو سينتاتو إسي جتة دنيا جتة إفن الآخر دنيا في جتة إفن بليسن دنيا جتة إفن بليسن دنيا آخراس الأوركت آخراس الأوركت دنيا السلام عليكم السلام عليكم ين دبتو إذن دنيان أكيسين آخراس الدور كنه هلو دنيا نكا غرتي إسين آخراس الأورجينيتي جراچون برباچسا السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف يا راشد جرى الحمد لله الو صدق يا عتوف جنواري ايه كيف قاعدين قبا ايه شباب نيكون قاعدة تعلم ساكن جنتات يوخاني كان زابات لما ها قاعدين بتشو سينغابا ايه كيف دوم بيكون فون كريستانا يا تدوبي كغافي كتابي قبا بدي ودمان بيخو فون كريستانا نياده ايه دوبو دوبا كم قطن نراجع يروزن اللي كم أنيات أما قاعد كنوب فريقا يوم نيات واي ربي من نتلاقى يوم نيات يوم نيات متى تربدر نيات دي وقاتر بدر وقاتر بدر نيات دي وقاتر بدر اي نيوجي نيات سا واي لكي ديوجي نيات أما يفولسي تبقى ولا فولسي وينقل والله مالي قلاي فولسي وي ود غرفة وي والدراك أنا بيتو مقالا بوليسي وجي ايه فولسي كوني غندر وجاتا غندر ريتي وي تكنني كده ناني أشي دوبا قاقل يدي غرة يمرقي كان كيدنان جدا يعني ساقدا وانين كمني هاتو انت غرة ينيان نان جدين ati gorra isin jenni ati gorra inaan jedhani ofitti amanamummaan qabu atumtinuu gorra hin nyaanna rakkoon qabuun jedheen aya achi booda nuun gorra'ee kalas lamuun hin nyaanne kana booda nyaachuunis namni tokko tokko waa tokko rakkoon qabu naan jedhee inni amantiin isaa maal peenteedhanni aye penteda peenteedhanni
beentee yoo taate nyaachuu hin dandeessuti. Ishaan Amantiin isaa beenteedha. amantii isaa beente. Ayyee toobadhu ayyee. Uliitti hin deebiin. Ayyee gaaffii biraan qaba. Aayaa Dabalachuun hin danda'a. dabaladhu. Duree ammas yeroo shabaabummaa kana duree mana shaayii nagallee saamootuun kaffalii nyaanne dhumneedhuma baana. Shaayii odoo hin kaffalin maallaqa odoo hin kaffalin shaayii dhuydanii mana shaayiitii waa nyaattanii baatanii gaafa ijoollee. Siin jenneenuma diin. Gaadhi siin jenneenuma diinne baane. Dinneenuma tarra. Zim jettaniituma tartan duuboo. Duuba argannanaa yaadallee waggaa yeroo sana maalitti qabna shanu harkoo. Reefuu yaadachitti jirraa'u. Gaafa ijoolleeti. Gaafas ballaqte gaa dardaruma kana gaa shabaaba amaddi damii kanaa mi'aati gaafas. Amanti dama jiun gunde yeroo sana. Geewuun ooltan akkasi. Eega. Mana sanni bee Nyaanne diinne baanani. mana zim jettanii irraa nyaattanii baatan sanni beeytaate amma. Hin beeknalli tokko ni kaan jijjiiramaa jira yoo kana mumkin hin jijjiiramuu danda'a gaa. Kanaan dura inni amdi kanaan beeku nan baay'inaan beekuun du'e inni sun rabbi isaa dhiisu. Inni kaan du'e inni kaan hin jira. Inni kaan isa kaan hin beeytu amma waan gootu waan hanga nyaattisanii zaabi. Sadaqaa irraa kanne. Inshaallah. Ayyee. Gaaffii tokko faa dabaladhu. Hayamee dabaleeti. Siyuuda kana na sagada keessa iyyuu siyuuda lafa bu'aadhanu siyuuda addaa dura jilbaan lafa qabamu harkaan lafa bu'aa malaa. Sujuudaaf gizee bu'an dura harkaan lafa bu'an. Hadisni jilbaan bu'aa jiru cufti da'iifa. Akkas. Galatoomaa ammoo kana gaaffiin koo. Galatooma. Murii dheeradhaa. Salaamu alaikum. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayyee. Nabaatee. Alaikum salaam wa rahmatullah. Ayya. Gaaffii wayii ashtafamee waan Facebooka koomentii kana ilaalchise. Facebooka koomentii ilaalchisee gaafii qaba. Gaafii qaba. Eeywa. Ayyee. Fakkeenyaaf rabbiin nama kaafiraati fi nama muslimaa kana waliin qixxeessine nama laa ilaaha illallah qabu fi nama laa ilaaha illallah qabu. Kana keessa amma fakkeenyaaf koomentii kana jalatti nama arrabsullee nama maqaa muslimaati fakkeenyaaf nama du'ellee baga du'e jedhan. Mi akka shari'aa keenyatti akkan immoo namni kaafiraaf jedhanii nama islaamaa tokko nama laa ilaaha illallah qabu nama qur'aana qara'ee qomaa qabu tokko qixxeessuun akkami akka shari'aatti jechuudha. Akka shari'aatti kaafiraa fi islaamni waliin qixxaa'u. Nama quraana haffazee nama kaafiraatiif nama quraana haffazee dhiisi. Nama kaafiraa fi nama muslimaatu wal qixxeessuun dhoorka. Arrabsuun mamnu'a. Haraami. Naam. Akkas. Taayib ammallee rabbiin waan shirkiin ala hin ta'in nama badii dalage tokko yoo toobatee dhiisati nama arrabse moo namni nama arrabse moo yoo abbaan arrabse suni hin dhiisiniif rabbiin dhiisu fi boru gaafa guyyaa kaafama abbaan irraa kafalataa jiran. Mee akka asittuu amma fakkeenyaaf laayivii hedduu jalatti iyyuu kan nama arrabsullee ijoolleen maqaa muslimaati. Wanni kun akkami yeroo hedduu irraa dubbanne ukti namni gartee nama arrabsu warri harka isaaniitiin waa barreessee nama arrabsu kulli irraa gaafatamuu ta'an. Shanyiin isaan arrabsan namni isaan arrabsan waan isaan godhan kabarruun arrabsee kaafaaniin arrabsee fuula rabbii duratti irraa gaafatamuu ta'a. Si galu jira rabbiin subhaanahu wa ta'aala nama hamate nama arrabsee cufa gartee abbichumaa sii dhiisa. Abbichuma dhiifama gaafattee abbicha sii dhiisa. Yoo abbichi siin dhiifne gaafa qiyaamaa irraa sii kafala rabbiin hangasuma. Akkas.
يا سبحان ربي خير أقول قافي برامو شيخ واي ركوا دادا بيكينا كيس جروكات في فكينا في كنا مسلم توتا غري كيساتي برانان براتو غري سنية قبلالو تاتش فكينا نمني أما شينا حتى نمني قبل أفان أرومو كان برا شينا ما مسلمات أيه akkasumallee amma sheekonni ammaati fi sheekonni bishaanii jechuudha garaagarummaan akka seenaa keessatti barannutti garaagarummaa isaanii maali fakkeenyaaf akka amma ispoortii jedhanii astura mucattee wayii isin gaafatte namni dubartiin islaamaa takka jihaadaaf bayuun dhoorkadha jettan. Ayyee. Amma fakkeenya warra ispoortii jedhanii dubartoota yaasan kana shari'aan teenne hoo akkamitti ilaalti namni irraa dubbatu qabu eenyu. Ukti yeroo hedduu irraa dubbanne bara shari'aatti dhalaa dubartii gayyaasanii ispoortii maarree onni jaamaan jirtu yeroo hedduu dubbannee jira warra amma gayyaasuu fi kadheen gadda gayyaasee fi amma gayyaasee fi hawlii gayyaasuu taa'us qaata quraan shari'aan irraa dubbatte ukti sigalee dubartiin mana kabajaan isii mana hangasuma yeroo hedduu irraa dubbanne kafedhee amma gayyaasee kafedhee amata dhufu yaasee amata chi'aanu yaasee cufti gartee haraamii dhoorkaadhaa jennee jira shari'aa islaamaatti hangasuma. جزاك خير شيخ واني اما فوتوكا واي بوستي كانت شيخ وانا ما قدسيسو ام برمان فوتوكا هي جلا جلن جتشودا كنو فوتوكا را فوتوكا وسنت ما ستوري جلن توكا واشير بولن توك مال شيخ سلا ستوري وما اني لك كرا فوتوكا تي واشير بولن توك فوتوكا عادي بوستي بولن سنتان مال شير بولني wanta adda addaa jechuudha amma fakkeenyaaf ijoolleen tokko tokko feesbuuka namni muluun argu kana hadiisa rasuula poostii godhanii rasuula irratti salawaata buusaa jedhanii wantuma jechuun wantuma karaa wayna kayrii qabu poostii godhan immoo bakka amma filaasfii homaa jechuun isin afaan laba deeman jawaala biraa takkitti qabuu fi achiin immoo nama wallaahi nama ijoollee musliimaa taatee waan silaa kaafirruu irraa qaanfachuu nama poostii godhutu jira. Bebe warri asin hadisa himummo nama muzika suuraa ofii muuziqaa irratti godhee muuziqaa gadhiisu jira. Akkattillee akkam wanni akkanaa kun bakka sanii namni rabbii nama gaafatu asitti nama kan namni baay'isee argu wanta gaarii achiin immoo wanta silaa fokkuu wallaahi wanta nama silaa islaama irratti eeggamuu hin qabne tokko waan silaa nama qaanfachiisu tokko wallaahi hedduu arge. Sheekh wanni akkanaa kun akkamii subhaanallah silaa gabana akirii san keessa jirra. wanni jiru beeyta abtidiyya shari'a islaamaa muuziqaa namni waan haraam poosti godhu waliin sheer qaba muuziqaa poosti godhee nama arrabsu poosti godhee waan haraam poosti godhee namni waan halaal qofa waan diin poosti godhu sheer godhu qofa suwaa barkata warri kaan sheeriin gartee isaan sheer godhan ta isaan poosti godhan waliin gartee dilii waliin qooddatan waan haraam jechu sigalu jiraami akkas naaf balaf ifama isinitillee baay'isee ifama naa godhaati waa'ee ijoollee Suudi Arabiyaa kanarraa gaafii qaba sheeka ifama naa godhaati dheeresse sheeka ijoollee Suudi Arabiyaa kun wallaahi jidduu du'aa fi jidduu jiru jedhu wanti isaan jedhan nama boochisa dhugaa imimmaan rabbi amma keessa taranii kaleessa amma Ustaz Jamal Abu Mu'az wanni posuuka irratti wanni godhanii asirratti nu waan biraa isinii godhu qabnu gaafa duutan fireen jira fireeja keessatti isin namalee kanaadhatti waan biraa isinii godhu jedha. Garuu ijoolleen tun wanni keessa TV Islaama jira, Hamilton TV jira, TV Nuura Huda jira. Kana keessa warra gahee guddaa qabu. Sheeka yoom gaafa namni du'e sagalee namaa isaa immoo sheekonnummaan ta'e namaa sagaleen isaanii isinirraa qabee sheeka wallaahi irraa boodii gaafa samsani. Sakkas hin jenne sagalee ta'utti hin jirru jechuudha amma dhagaye mee ukti dhagaye sagalee mee akkam dhageeffadhu sagaleen namni gartee namni muslimaa wanni inni godhuu qabu du'aayii godhaaf gabbaanee iyyinee maali akkanaan maaltu nu dhagaya yaa rabbi ummata kana achi keessaa dhageeffadhu yaa rabbi ummata kana achi keessaa baasi yennee sujuuda keessa kadhachuuf du'aayii godhuufi tana godhuufi jira yeroo hedduu godhuu jiru
ولا هميلتن جتا تي في اسلاما جتا مال جتا نور الهدى جتا مي مال غورن غرتي دوغا دبتن دبچو مجر نمني دي دنجر ميديان شوفي دبچو مجر سيغالي دلغو ربيتي وانكو وان ربي غرتي دلغا ربيتي وان ربي وجولي دات ummata kana rabbumaa gartee chitti qabe immoo akkitti sagalee taan tanuti gartee wanni ennu namni kana muslimaatti isaaniif guyyuu du'aayi godhu salaata keessatti sani khani achitti gartee gabbaane iyyaa ollus addunyaa yoo gartee tasiiti keeysaan qabaanne waan keeysaa qabdu gooti immoo rabbitti yoo iyyine immoo rabbiin keeysaa guura rabbi haadha qabu dhuga sani achitti iyyaa ollus waan takka gartee ربي مو سبحانه وتعالى ربي دنديادا ربي غرتي كيسا باس منيدا سن عذاب دوغادا يو سندوت الفريجت سنغورا مالي سودي مال اركاغب ربي اركاغبا سيغلي ربي تو اركاغب امتا كان خيد ربي خبازوس ربي اكزني امنو قمنوت سيغلي خيد اس ربي خبازوس ربي رب ما سبحانه وتعالى ابازود سودي تيجي دي مال جنة لالتي تو مچل جت سيغلي الدنيا غوتون وام ميدو فلان وسنين ميدان إيين ساعتي إيتو ميديا في مارة قباس الدقيان ولكن إيين ساعتي قرتي ربي تيجتو خاتي ربي بوج الرجع على جيه أكس أمنا نتي قرتي مسلمني أنت يا أكس أمنا أكس يبتدي نعم نعم أي جزاء الله خير شيخ السلام عليكم मैं सगले उन्नी को नमू जिम्मत आसरी बोदा मैं सगले से बड़ी चुफी अदुबिस चुफी सगले से बड़ी नमू जिम्मत दुआई गोदाफ दुआई मले ओदी नुबा सादा कंजिरतु इयिने माली सगले माल सगले दाना सगले माल दाना السلام عليكم ربي برا سغلي تو رجلا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ربي برا سغلي تاف كم جرتيها نجا فيا قاسل صلاه الليل دابدوف كسبي صلاه كيدت خردوف اكس ايه يا دوبلس كذي غافي دينغا حدريتن ايه جارتيو في كان الرافقو جرنو yoo wal labani tilaakin raabusuudha yoo silki namarraa kaasuudhidde yoo nama jalaa waachuudde yoo silki namarraa kaasuudhidde yoo sagaleetti erganii tilaakin raabusan hin taane gaafachuudha. Sagalee ergitee yoo hin dhageeffatinoo reesin sagalee ergitee fi yoo isin hin dhaggeeffatinoo. Yoo dhaggeeffattee deebi'aa isaa biraa yoo deebifteetti. Gide isin dhaggeeffattee guusin dhaggeeffatan dhaggeeffachuu gidee agarteetti dawwalteetti himta. Warra isaaniittis ni himta. Ani heetiin jira obboleessatti himuu dandeessa. Akka obboleessatti himu. Jalqaba wandabnee karaa obboleessaa karaa jaarsa biyyaatiin yoom beellamattee dubbatamuu jennaa hin diddee obboleessatti mee hin barbaadu tilaagii siinaan kennaa eega wal dadhabne jedhee sana boodee diddee ogatiin jettu karaa imootiin sagalee ergee fi silkiin kaabtu gaa waggaa turree silkii eega kaasuu iddee sana booda sagalee ergee fi sirraa buuseeraaniif ati warraa abbaa manaa miti tokkoon si taallaqa jedheetti hime eegasii dhaggeeffattee haasaa biraan haa deebisi gahu. Okay, si tallaqee etteen yoo gartee katti ergitu taate dhaggeeffattee haasoo biraa si ergite yoo ati hiikamte jaamti khalaas. Yani kera jechuudha. Yani kera isin dhaggeessetti karaa maatiitiin isin barbaadu tilaagii isinan kennaaf jedhee maatii sitti hime. Khalaas, ani hiikeetiin jiraaji maatiin illee itti hime khalaas. Ani hiikee hangasuma. Isin itti himte. Okay, galatooma. Galatooma. السلام عليكم. وعليكم السلام. كم يا شيخ؟ ايه
لا يجربه لا فين جرا يا شيخ جالسين قبل مهم. جالسين في حاضر الصورة صلى الله عليه والرئيسات وسلم لما ننجي ati rasula warra ibiddaati namaan naan jee hayye ولي شرطيين Mhm. أنا وان هذا إبدات هذا نكون فقط hello إيه maal مين jette لجو maal jette هذا الصورة والرئيسات يعني والرئيسات ما ورجلنا duraan dursee rasuula salawaatu rabbi islaamu alay nassi hadiisni waan dhufe ergamaan rabbi salawaatu rabbi islaamu alay haadhasaa qabrii haadhasaa ziyaaruudhaaf achi gooree abdurahmaan ibn awf faajii boo'e rasuula islaami qabrii haadhaa ziyaaree jechu boo'ee rabbiin subhaanahu wa ta'ala ummaa tiyya araarama kadhachuu na dhorke ziyaaraa qabrii ummaa tiyyaa immoo naa fayyamee je araarama haadhasaatiif dhorku jechuun maal jechuure dhorka jechu immoo wanni gartee dhufe abbaan rasuulaa warra ibiddaati haati rasuulaa illee salawaatu rabbi islaamu alee eega ergamaa rabbi araarama kadhachuu dhorke karaan karuma sanii akkas araarama eegaa dhorke شيخ كافي براد ولا شو ده ayyee كافين برا نما نني بدي ولا تدلق يرى توبته جسد يبتاع نخا هاريون فتا هكاجن يا صاحي جارتين سوال بسودان تاني وجا ساو يا ده والجيرو حاجة بعدين سدين اللي بنفسي lakki ilaal wanni jiru badii walit dalaganii oduma akkasii badii walit jiranii nikaa godhatan akkasiimi أيوة nikaa haaromfatan nikaa gizee haaromsan isii dhiini tokko yoo itti dhufe dhiini tokko itti dhufnaan adda deemanii jechuu toobatanii isinis toobattee inis toobattee dhiini tokko itti dhufnaan nikaa godhachuu danda'a akkas waluma dhiyaachuu qabu لازم جيت ديجو برباتشسو hin barbaachisu hin barbaachisu ديجو ما تاكو dhiiguma tokko namni gartee badii walit dalage dhiiga tokko akkasi fatwaa godhan sheekh islaam teemiyaa usaymiin ulamaa gurguddoon akkasi fatwaa godhan ayyee ألو اه شانواري ايه السلام عليكم عليك السلام ورحمة الله وبركاته شيخ زافي ويك أو ايه gaafa ani biyya namaa kana keessa jira gaafa Suudarabiyaa kana dhufu birri wayii masjiidaaf jedhee niyyadhee birri 5,000 biyya keenyaa jechuudha. ايه Eegasi oduma akkasii niyyadhee jiru akaakuun kiyya tokko du'ee birri 3,000 ergeessa biyya keenyaa. ايه Eegasi duba waan jedhe duba niyyaa kiyya keessatti sadaqaan sadaqumaa amma birri 2,000 irratti hafee yoo sadaqadhee akkamii jedhee yaadee akkasitti ni ta'amoo akkasiin niyyadhe sun akkasuma narra jira. akkasuma sirra jira Akkasuma narra jira jechuudha. akkas masgidaaf niyyatte masgidumaaf kannita akkas Eeywa. akkas Ayyee. Waa gaafii biraa gaafachuu hin danda'a? ايه Ayyee rabbi gajaatiin haa kaffaluu. Fakkeenyaaf abbaa warraa keetii yoo wal loltee gizee maraa yaani oduma turre jaarsi kiyya kun yaa'u kiyyallee kanama biraallee haa ta'u afaan kanaa yoo jarjaree si hiikee siin jedhee oduma turin ammallee deebi'ee rashaatu jedhee akkam. jarjaree si hiike siin jee ega si rajaati yoo jee nikaan tokko kuteqa lamaafa rajaatu Ayyee torbaanuma tokko keessa yoo gizee lamarra deebi'ee hin ta'u hin bu'u torbaanuma tokko keessa gizee lama si hiikee ammallee oduma ji'a takkaallee hin guutin ammallee deebi'ee rajaatu jedhe. na dhagaye ukti torbaan tokko keessa uggulama nama yoo kun hin jiruu siin jee hin bu'u Nikaanuma jira jechuudha. Ayyee sagalatooma. ايه
हेलो आइए सलाम अलैकुम सलामकुम वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह या शेख लगा फुल जिल्दू इन करame gaafin माजिद qaba sheeka keenya आइए gaafiin kunis sheeka keenya amma keessatti fuunuu warra biyya arabaa kana waan nu rakkiseedha kuni amma warra ofii hogguu fuudhanii haadha manaaf jechuudha. आया lakkii forofaayilan kaaddu feesbuuk irra maalum baafannee kan jedhu jira amma haadha manaaf jedha qobii forofaayilan kaaddu yoo forofaayilan taanne na hiikeette beektu आया बो jennaani kaan porofaayilii feesbuuka yookaan imor achaadhaaf gaarii silaalaa oola porofaayillee sin kaaddu akka fedhe ta'in jedhanii beektu आइए amma haadha manaaf yaan sana porofaayilira kaadduuni akka shari'aatiin akkamitti ilaalame akka shari'aatti profaayila gartee footoo gartee dubartii jaartii tee taate tabiraa taate kaayachuun haraam duraan dursee jaartummaa yaa sheeka dharageeffadhu obboleessa duraan dursee jaartummaan profaayilira na kaayaddeettu maali dubbiin akkana adaa haraam laa yajuuz hin danda'amu kun akkamitti gartee jaartii profaayilira kaayatta eeysa jira onni kanaa yeroo kanatti immoo dhugaadha dhiirri haadha manaa fi porofaayiliraan kaanne akka waan wallaalaa wayii ilaalama namoota baay'ee irratti sinan argaa namoonni baay'eenis immoo kaani tun musiiba haadha manummaa kiyyatu hafaamanii porofaayilira sin kaawwadhu hin jedheen jennaan na hiikeette ergina hiikeette isinii kan jedheen kalaas waan rabbi jedheen cabsu maali profaayilira na kaayadhuun tun maali boleeso maali dubbiin akkana si dhalaa biraa dubbisa moo akkami maaliif jettiyoo dhalaa biraa hin dubbisu akka sheeka keenya amma maal jettu jettu seeni akkamitti porofaayilira naa kaachuu yeellooftee dhugaadhaan numa jireenyaaf yaadu nama carraaqqatee sa'aatii 24 keessatti shamarran keenya kalaas nama firiizii kana nama bultiidhaaf isii barbaadu hin barbaaddu firiizii warra feesbuuk irra naannessu warrootani porofaayila naannessu feeti malee warrootan keessatti bukaa fakkeenya kana re'ee jala deemee yookiin shari'aa islaamaa kana hordofu wallaahi dhimman qabaatan ofumaaf feesbuuk irra ba'anii jedhamaaleen kalaas porofaayilira sin kaawwadhu akka shari'aa islaamaatti inni kaasii hidhatte intala islaamaati anillee ilma islaamaati porofaayilira sin kaawwadhu abadan hin kaayatin abadan numaa hin kaayatin profaayilirra waan kaayattuuf hin qabdu hin kaayin profaayilira nikaahan keensirraa buusa malee porofaayilira sin kaawwatu hin jiren akkas mee kana akkamitti mee wallaahi ummanni keenya hedduun isaanii galaas musiiba warra ofii kan akka waan badee bar dalagaa yahudaati bar latattabi'unna sunana man kaana qablakum shibran bishibrin diraan bidiraayin law dakhalu juura dabbin ladakhaltumuuh sunnaa yahudaa jala deemu yahudaan jaartii isaanii tara takka achi kaayan tara takka mana kaayatan tara takka achi fannisan tara takka moobaayil keessatti deemanii tara takka profaayilirra kaayatan kunis jalaa baree khalaas warra magaalummaatti fakkaatti sigalee akkas injiru wanni kasii ammas gaafii takkan qaba aannan fardaan nuge aannan sun irratti haraama halaala fardi foon isaanii nyaadamaa obboleessa aannan saawa ni dhugama kaa waa humaa waa rakkoon qabumi waa takka maaltu eega foon isaa nyaadame aanan maaltu haraam godhare yaani fakkeenyaaf aannan fardaa sa'aa barbaadetti yoo dhuganii halaal jechuudha waa maasiyaa wayii hin qabu jechuudha waa takka maasiyaan qabu ammasis sheeka keenya rabbiin sirraa jaallatu rabbiin sirraa illee jaallatu ammas wallaahi wanti bareeffamee gorfamuu qabu keessatti shamarran keenya biyya arabaa kuni abbaa warraa kanaan bulanii jireenya jaarachuu of taanii jiraachuu kana barbaadu ogguu namni kana ta'i sanan ta'in jedhe keessatti warra halaal godhanii kaa hidhateerra amma warri halaal godhanii kaa hidhate wajjin jiraachuutti hin jiru biyya arabaa kanatti dhugaa rabbi warra halaal godhanii kaa hidhatee hadhaaf sossobu wajjin jiraachuu jira sheeka keenya kanarraa mi'a osoo shamarran keenya nu gorfine baay'ee tokko dasmeedha wallaahi taate inshaallah taate galatoomaya ajaa'iba yaa rabbi aya السلام عليكم شيخ وعليكم السلام ورحمة الله كم نجدرتو جرى الحمد لله كافين كويس شيخ أيه
Gaafiin kiyya maatiin kiyya gaafa heerumu jaarsa jarummaa na filatanii. Jaarsa maal filatanii? Jaarsa jarummaatu filatanii jaarsa nikaanaa godhan. Isaanumaaf filatee isaanumaas ilaalee nikaa sii godhe akkasa jechuun jirta? Eessa. Hayyee haya. Gizana nikaanaa godhan biyyaan baa jira biyya jira isallee baay'ee hin beeku akka nikaanaa godhanillee torbee tokko booda beeke jechuudha. Quban qabdu ati sitti himanii jiranii ilma abaluutiif nikaa si goonaa moo usanii si boodaa godhan? La naanimni wama takka iyyuu quban qabu. Akkana edaa odoo ati waan takka quban qabnee fuudhanii nikaa si godhan amma rabbi akkasi beeyta akkasi gaafachuu jirta amma waan dhugaa irraa quban qabdu. Dhugumaa rabbi sin gaafachuu jira. Sitti illee nimne suma duubaa nikaa godhanii nikaa si goone siin jaan akkasi. Nikaa na godhani si goonellee naan hin jenne qoyaa akasin dhufaa jira booda. Haya tifuuf. Akkasitti torbee tokko boodaan obboleettii kiyya biratti barumsa barachaa jira. Achumaan nikaana godhanii torbee tokko booda dhufanii maatii obboleettiin kiyya sin biraan dhufu akkamitti osoo isiin hin barin nikaa gootanii jette. Jennaan obboleettii kiyya araarfachuu nu bira dhufanii obboleettii kiyya takka quxisuun natti illee himuu sodaattee obboleettii kiyya si hangafaa nikaa godhanii naan jette. Obboleettii kiyya isii hangafaan nikaa godhanii siin jette si dhooyistee moo? Naan jette kusin sobaarane akkas naan jette an dhuguma jedhee xiqqoo turee afaanuma jaararra osoo walii haasa'anuu dhagahee booda sana jechuudha. Dhagahee isa booda natti himanii gizee sana sumaan goonee waggaa tokko booda inni biyyaan baatii dhufee amma ittiin heerumta naan jedhanii eegan bare okee jedhee ittiin heerume jechuudha. Ayyee. Heerumee osuma isa waliin jiraadhu waggaa tokko waliin jiraadhee ilmoo tokko argannee garuu ergan heerume isa jaalladhee jechuudha garuu jarri nikaana godhanii gizee sana ani hin barree heerumee ilmoo argadhee isa boodallee waggaa tokko waliin waggaa lama taa'ee hamma biyyaan baa jira jechuudha. Ayyee. Eeggan isatti heerumee inni biyya jira an biyyaan baan jira hamma booda kana gizeen hubadhu maharillee mucaa anaaf kennamuu mala gizee nikaana godhanillee natti himne maharii kanallee quba hin qabu jechuudha. Anjaarsi gisan isaa na godhatu maharillee naan kennine nallee nan gaafanne wanta kanarraa haqqii hin qabu jechuudha barbaade. Maarii odoo maqaa siin dhooyne yoo nikaa si godhan rakkoon qabu garuu maarii harkachuu qabda. Maarii ijoollee dubartiin ganda keessanii loon lamaan maarii godhammoo dhageeffadhu. Loon lamaan maarii godhammoo loon afuri moo qarshii biyya teenyaa 2,000 moo 1,000 takka maarii dubartiin ganda keessanii ittiin godhamtu argachuu qabdaati. Akkas. Jarri hagamma kana kun karaa waggaa sanii xumuraa jira ooma maarii quban qabu an jaraarree hamma fagaadhee jira garuu maarillee quban qabu. Amat tokko hooliin jirtu maa maariin gaafatirreeti. Amat tokko hooliin jirtu. Jaaladhee wette maarii maan gaafatin mirgan qabdu. Maarii biyya fitin jettu. Hamma eegan an duraan hin beeku maariin akka anaaf barbaachisu an maatuma kiyyaan barbaachisa jedha malee akka anaaf barbaachisu hin beeku. Hamma maatii kiyyallee hin gaafanne isa gaafadha ta'ee maatii kiyya gaafadha ta'ee akkasumallee afootu nan jedha ta'ee akka godhu hin beekne. Maarii ofeete afootu jechuun ni dandeessaa dhiisuufi ni dandeessaa immoo irraa qabdaa siikannuu qabaa san akkas. Ka irraa qabu jaarsa kiyya moo maatii kiyyatti kennee ta'ee hin beeku akkamiin godha. Maatii keeyitti akkami kannana hin beekne yoo aadatti akkasiin maatii kannanis san dhoorka haraame. Maatiin tee maarii kee fudhachuun dhoorka. Maariin keeti. Maariin keeti dhageeffadhu. Maariin keeti yoo gartee dhiifteefis gurbumaaf dhiifta. Gurbaa yoo fuudhee warra keetii kannees warra keessaniif dhiifta. Akkas. Warra keenyaaf dhiifte jechuudha. Maaliif dura isa gaafatta kaa maarii gartee naa kannatee warra isa keessee maarii kee. Okay, maarii naa kennite moo naa kennine jettee gaafachuun hin danda'a jechuudha. Ni dandeessa. Ni dandeessa. Isa keessee maarii maaliin na godhanii gaafas. Hayyee. Gaafii lammaffaa ni gaafadha.
قافل dubartiin takka gisee janaabaa dhiqattu yoo rifeensi irraa fi rakkoo qaba. Mormumaa gad jechuun rifeensa dhiiftee janaabdaarraa rifeensa dhiquu dhiiftee mormumaa gad dhiqachuu baanta. Haya. Eessa. Hin ta'u dhorka rifeensaa hojii dhiqachuu qabdi. Dubartii ta'e dhiira ta'e namayyuu rifeensa irraa eegalee dhiqachuu qaba. Haya. Akkasi. Haya galatooma jazakallahu khairan. Haya galatooma. السلام عليكم. لايف يشوف هذا لايف يشوف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أيه. أكلم مجازي. طيب الحمد لله. بقى أنا جيت رابطة بس عمري سنة بريء برنامج كتير اسمه رابطة كتير. آمين آمين والله ما نو. هاي السؤال جافي تكتب. أيه. واي رفاعة. ها؟ من بجاناني. مال جته؟ من بجاناني كده. إيه سرقة أما تبر. مثال أنا ويجي جا طب جاسي ورجي كان يوني تدري كده لأنه ما يستعمل كده. يوني تدري سيخ جمال قراني. يو إني تدري كده لأنه يستعمل كده. ني كم أي؟ مال جت. كتة. ده. السلام عليكم. Halo. Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Syekh Amin. Ayo Syekh Anwar gafilan ka ba? Tayyib gafar. Duran umman tiyabbaq yana daltedi? Ayye. Biraadiyamtee khabiraa heerumte an sambirattiin guddadhee yaani ammaan tana biyyaan baatiin jira isa san inni san immoo haqanarraa ni qabaa sheekha. Qammeen. Abbaan keessan haqanarraa ni qaba ammaan tana isaa Kasidhale moo haqanarraa ni qaba. Kasidhale moo kasi guddisee baanta obboleessa. Kana dhale. Kanummaan akka guddaa asirraa qabu kasidhale kasi guddiseerra. Kasidhale akka asirraa qabu. Sheekh Abbaan na dhaluu malee waa takka naan goone beekte. Si dhaluu malee waa takka siin goone. Haqa guddaa asirraa qaba. Si dhaluu qofaan haqa asirraa qaba. Waan takkaa yoo siin godhin. Waa sii godhuu dhabuu san rabbiitu isa gaafata. Ati immoo haqa guddaa asirraa qaba abbaan kee. Sigalee ayyoon teetis fakkeenya haati nama yuutis haati namaa deeyseetuma waa dhaltee darbitee deemti abbaa irratti. Gaafachi as baate haqa isii kafaluu dandeessu. Jettee si dhaluu qofaan. Tanaafu abbaan kee haqa guddaa sirraa qaba. Waqadaa rabbuka allaa ta'budu illaa iyyaahu wa bil waalidayni ihsaana. Haadha abbaa keessanii tola oola. Abbaan kee haqa keessi eeguu dhabu rabbiitu isa gaafata. Ati immoo abbaa kee haqa isaa godhuu qabdaa na dhale malee na guddifne kana guddise abbaa kiyya kabiddeenaati hayyootiyyaan na guddise isa waan takkanarraan qabuun hin taatu. Walii gallee? Hayyee malee sheekha gaafii biraatti gaafachuu hin danda'a. Gaafadhu. Biyya Arabaa sanatti Arabtichaan bira dalagu kana. Baay'eedha wal jaalannaa siifa seegaan dhufe sun kana biraan jira. Baalayyedhaan mallee akkanoon dhaga qabataa halkan faanaa rafuu dhufeetuma akkanoon irra ciisaa beetii hanqaanan hirriba keessaa dammaqee wal lolutti. Hayyee. Maallaqa isaa kanarraa fudhadhuun misgidaa jaaruun hin danda'a. Maal dalayda isa bira dalaydaami horiitii istaaf moo maal onneeti jechuun dalaga dalaydaafimi. Ooyiruudhaan dalaga. Ooyiruu dalayda immoo isatti dhiyaatin namichi qoomii luuxii isaa
sitti daamu diti yoonni ka waan akkanaa godhu taate haraami waan kana irraa fagaadhu takka horii gartee ati horii ka eeyduuf taate maallaqa inni sii kannu gartee horii isaa eeyda maallaqa fudhadhu immoo badii yoo gartee inni kasit dalagu taate haraam laa yajuus firraa eeg qoomiluuti namtichi akkas ammallee sheekha xumuraa afaan salaataa hanqoo beektuun salaatu ni dandeessa. afaan salaataa baruu qabda obboleessa afaan salaataa baramuu qaba hangam bariin doktoru numa salaatan dhiisini insha Allah waan kana gartee laallee hawaasa barsiisuu qabnaa irra hedduus laali baruudhaaf tattaaffii godhe insha Allah yaa yalla jazakumullahu khairan ayya السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذة جافيك أبا. أيه. أستاذ سورة كأون يروبا حرام جد أميتي هاسا وغيرو يرو كان كيستي نمني يو بوست اللينغو نبلبلا ويكي كنمني أبهين سيرو. أستاذن اللي بوست قد آسمان أولاني دليل سورة كان حرام حلال قد أفت جرمو سورة ميك أمقفة حرام أتي أرمو دفتيرو دقي فتنا فكاتا يرو يدور رادو بني أشد الناس عذابا المصورون جي رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا عذابت جبت نمني عذاب موتاو أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون حديثا أنا بيرو أني أفنجو سيقالوا جرامي ورّي قرتي قطعا فوتو خون حرام جاني جلمران مفتي قرقود را الباني را توكو شيخ محمد ولون كتاب سا بار المويد كيزتي مجلّا صدومي شنرتي أكا أجايبات را دبته حديثا كان في ديجو أكاسي أنقس موقتي أستاذة ماري قودا ماري قودا نتلت اللي ولو ما زالت تقاونو حرام جيتو أكاسي اوكي مشكلة كثير يا أستاذ نجد بوصف العلم السلامة أكاسي السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. أستاذة وين ثلاثة درانة قدامة السلام دران شنطة ما أستاذة مايت سلامي روزانا دراني شنطة سلامني غافر رسولي صلوات ربي السلام عليه سمي أولبي صلاة شنطة بتخني نبي الله موسى برغزي قدوف سمي جعفرتي ربين كي مالسي كني كنا صلاة نكني صلاة ميكاسي كني شنطة أبو مني خيندن دودي متول ديبي كوران الرادر بي قدو في ميكا أفرتم أول ديبي أنجا جاوتي كرتي شنت الرادي بيسي سوام نساء شنطمي جي ربي سبحانه وتعالى أكاسيت شنو ما في ديرو في رسول الله السلامي ربي تو سبحانه وتعالى كي ديرو تخنو شنطة بتخن ولي قال له ملاي شنطة نمني صلاة انجو اوكي يعني تندورا شنطة صلاة وانجرا انجيرو هو شنطة صلاة لك بني إسرائيل صلاة لما قف صلاة أنا إسا يرو سنو صلاة ننجر أذان ننجر يرو من نبيين الكمين ننجر أذان رسول ما قرتي رسول ما موت رسول صلوات ربي السلام عليه اوكي طيب سورة الكهف كيف أستاذة وجولي قد كيسا يرو إسان دوان سلاجة ومن سن أرجي جرامتي إسان سن أكمت أولا ما إنه أولي جولي درده جيساتا سورة الكهف سن جولين أمد بسدي في سقل ربي رفسي خاتي جولين مقالا دايته أجتي غرتي أمتا أركني achi kasi warra khaanis fuudhanii ijoolleen jiraatte eega jiraatte booda duute ijoolleen tun eeysatti awwaalamtee eenyu awwaalee akkamii yoonaan jette quraanatti nagarre hadiisatti illee nagarre irraan beekon
ين الرتو ربينا مايت سنير سنغاف ها مايت كوني نما تربجرا كون نما تربجرا كون نما تنجرا سري وجيني سنرتي أكملت إنسان الأول جيشافي غافي نكتاي سنغافت gana marraa dubbannee ture bar sadi jaanii afraffaan saree shani jaanii ja'affaan saree rajman bilghaybi qawlun bilaa daliil jee rabbi subhaanahu wa ta'ala akkama ofirraa jaanii jee warra torbaa saddeetaffaan saree jeesan abdullah ibn abbas adadni ashaabul kaaf nam torbaa saddeetaffaan saree isaaniiti والله يعلمها إلا قليل ربي سبحانه وتعالى جي وأنا من القليل أن ورا قليلي سن كيساي على كوفسي ورا أصحاب الكاف نم تربا سديد فان سريدا جي عبد الله بن عباس الرادو بته أكس ورا الرجم بالغيب من جنة تربا سديد فا والرجم بالغيب من جنة ربي أوكي ومن سن أرجع كده أيرو إنسان دوان أرجنه إنسان مقالة ديماني وانيا وانيا تابسته لا لا أرجون دندن إنسان دوان أكم سيتي ملال وري مقالة دكيه ولا كوف سيني من ربين نم سديد دكيه نم لمات دكيه ديما ورق مالك خنا فوداتي أذكى طعاما نياتا حلال مفيدا فليتلطف روخداتي مقالة دكا نياتا مفيدا جاني ختن جولين نم لمته سديته قرآن تندبن إنان تكو غدا جيران إنان تكو ديماني نياتا فيدو ختن ورا نياتا فيدو ختن سن أجتي أركن الله ما ليني سياتا نمبر زمن كنا كناتي موتي كنا إمبينو نتخليقنو كناتي أسرفني كنات دفني akkasi jara kaanis barisin amma 300 fi sagal turtanii akkana jaanii warri kaanis fuudhanii magaalaa ga'is dhaqan achi booda ijoolleen tun jiraatte umrii isaanii achi booda du'anii eegasii hanga jiraatan eessatti awwaalamanii akkamii إنسان شباب ما تجزي أولا سنة إنسان عمره إنسان كل أشياء كل آخرين يروق عن سنة شباب ما جيشوا شباب فتيا جي ربي سبحانه وتعالى فتيا يجون جولو ماما كل آخر كل أشياء قدي أكس سبحان الله غرب بيتونتين وغلطوا ما جزاك الله غلطوا ما إن شاء الله السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله شيخ غافي كما غافي في يكجد كم جت جرى توكتو حدما كان والأبني حدما وليتني حدما نكاستي وليتني نكاستنو مو هما ساتي رجاتو نبيف فتي أكام سلالا وكن سريلا أكم أبيتشما يوغا فترنجرو دبيني خاتنا harruma kana wal dhaban lahuma kan katata harruma wal dhaban hayya sadeeni siiqa jeeni tokko waame sadii buutee hiite takka jedhee immoo ammallee akkatti wal qajeelfatan sana jirma beekaa ammallee waamee deeffate rajaa tolin naan galle arra hiikee takka siiqe jeeniiti akkatatti hiike meme yoo beekte harra sadii waan hiite sadeeni siiqe jeeni sadeenu siiqe jedhe walumarra naqe waamee sadeenitti siiqee jeeniin siin jee tokko waamee sadeenitti siiqe jedheen tokkoon hanga sadii akkami tokko yaamee sadeeni siiqe jeeniin tun akkami mee yaanee tokkoon siiqe jette haya dabal jette lama guute jedhe haya dabal jette sadii guute jedheen asumaan xumurate ayyee duboo awo abbichi haayimu arrumaan kan ammoo abbichi dhufee arruma kan ammoo wal deeffatanii na dhageeffadha nama dubbiin ta'e akkana naa galuutu hin jirtu abbichuma gartee abbichi dhufee akkana waliif na jaanii haayimatanii isaan dubbiin ikhaadhaa tanamaa fiddanii dhufina salaamu alaikum السلام عليكم
السلام عليكم. دائما هي هلو السلام عليكم. هلو صدق. عليكم السلام شنو عليك؟ عليك السلام ورحمة الله. ايه شنو قاعدين دور؟ ايه هلو الو الو جيني صدق يا دبدو ndagay soo tuwaana sinjo. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ غافين قبضكو ايه غافي أمو بوليتين نغاوة غافي واي سورة سنرات يا شيخ جارس غافي مالي أمو بوليتين نغاوة غافي سنرات مين يخو كتاوني خي شبكان كسر رنجيرو مال جتر ديبي غافي أمو بوليتين نغاوة سنرات واي سورة سن واي سورات ها Ulamaani keenya kan nuti dura bu'aa keenya sheekonni dura bu'aa keenya jennuti hoo suuraa poostii godhaa oolanii wallaalaan keenya hoo maal barata warra san irraa nuti jararraa barannee akkamitti. Saantanii isiniin jau sheekootii fi nargeeffa. Balee guddaa dandeenya kan jedhu ulamaani hadiisa kana arga. Meenu dhaggeeffadha. Sheekootiin laaladhaa ustaatota laaladhaa isin jette shari'aan. Suuraa poostii suuraa kaa'uu kan tu'aatee baratti ta'e. اسمع دقا يا بليس شيكوتي في استاذ الله لا دايس نجت شريان مو رسول الله لا دايس نجت من ودي بستنات لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه اين يتغرتي فسر جرتنسن لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه ارجما ربي لا دار دقا يفدو ارجما ربي لا دار صحابه ارجما لا دار استاذ دا في شيكوتا تددا مال دوجا bakka itti dhiisa isaan warra poosti godhu itti dhiisa. Hadiisaa fi quraana jararraa barachuu jirra akkamitti irraa waan hadiisaa fi quraana faalleessu hojjechuu danda'an ree ulamoonni. Ulamaayii gurguddoo fatwaa godhe buleessa. Fotoon akka isiin haraam taate. Ulamaayii gurguddoo warra nurra jajjaboo warra Sheekh Mahammad Walloo fa'a namni isaanii qixxaa'u jira amma asrii tanatti. Sheekh Mahammad Walloo rabbi rahmataa godhuu fi namni isa qixxaa'u numa hin jirre amma abbaan fedhe isatti hin qixxaa'u. بعد الألباني تياني أما إيسا عالمني جبان شيخ محمد ولود كنو كتابة بار المحيط مجلة أفرتمي تربة رتي مجلة صدمي شاني رتي إرادو بات جل مرير إرادو بات بكاخا أنقسو ما بر أنقسو وان برادي سا إرابرنا إسان فوتو خاني إسان مارينا باتي لا جتشون سيمي أنقسو ما بوليس وقومي قاي مجر أي أكس أي جزاكم الله خيرا أستاذ أريد رد شيء غلط السلام عليكم. ألو أها عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيه كنت أسي شانوالي إيه ريدك شيخ غافي عايزين غافة دلاتي هاي قابل إسانو ما تيوي إيه نعم لا في رجل قابل غافين كيا شيخ غافين كيا واي أبا كيا دي أيه أبا كيا كوني إن كراستين لين سلاجساني لبيتن أيه بيني أيه gandoo kana keessa hin salaachanii qaraasanii illee garuu immoo kun akka asirratti dhaga'utti anillee duraan hin beeku dubartiin takka yoo osoo isiin wal dhiiraa walitti dabalamtee jette ni gaafa hidhinaa jedha yoo ilmallee garaa qabaattee isiin geessutti yoo immoo
ka ilmallee garaan qabaannee xurii laguu ufutti ni kaa'inaa jettanii dabarsaa turtanii. Ayyee. Garuu isaan kun hin hidhanni ka ijoollee baay'ee hidhan abbaan kiyya kun. Itti himanii wayitti himanii. Abbaan kee quba qabaare badii walitti dalaguu isaanii ni beekaare inni fidaniituma dukaayii dhiyachuuni malee. Ni beekaa walitti dalaguu badii. Hin beekan isii garaa qabdu fa'aa osoo argan isaniituma hidhan. Maaliif akkana gootanii jedhuun akkanaan nuti maal goona reenaan jedhan. Ajaa'iba wallaahi. Ayyee. Waan akkasii atu jira abbaan kiyya kana immoo baay'ee takka jaaladha yeroo mara immoo hajjillee hin oofadha haadha isaanii walitti qabu immoo akkuma ta'edha ilma badaa maaliif akka ta'e wallaahi inkiin kanaaf ta'a abbaa kiyyoonni kun badaadha jedhanii gaarii gadhee ittuma haasa'a. Oo maallaqa gizeeti walitti qabdeefis hajjiin geesse. Maal godhe wayyaa na dhagaye hajjiin geessettee gisee maallaqa walitti qabdees maalleen inuma badaa karuma biraa abbaa. Wallaahi yeroo baay'ee walitti qabee akkuma godhe as fidee geessee wasi yoo rabbii waan argisaafii wal arginee dhaqeetummaan bira dhaabadhee ittaasa dhaguma ta'e yookiin isaanuma rakkatee balleessa yookiin nama ta'e numa hubadha. Ajaa'iba wallaahi. Baay'ee mataan kun akka na dhukkubee maaloo yaa'anillee wajjin natti aaruun isaanii kun yoo akkami. Rabbi irraa na gaafata. Ati waan gootu warra gara warra koomeentii kanaan na kofalchiisaa. Ati waan gootu firraa dabarsiteeti. Abbii wanni kun akkanaati waan kana garteen godhini jetteen yoo inni didee firraatti dhiisi batakka. Rabbiin isaan gaafata. Hayyee bareedaadha haala kunyaan sodaasi lammaffaa gaafatu hin danda'a. Gaafadhu. Gaafiin tiyyaa abbaa manaa qabaanillee jechuudha abbaa manaa kiyya kun baay'ee amanallee nama miskiina warra jechuun akka allaalutti nama miskiina wayiti baay'een jaaladhalle baay'ee nama nallee akkuma tasaa hin qabamee hin galee. Maasha Allah ayyee. Waliin dalaynaa jedhee anillee kanas waa takka yaadin hagaadha jirutti waa takka yaadin deebi'uufillee yaadin ani waan jiru achi argee hin dalayna jennee waliigallee ka waliigaltee keenya kana na sobanna kijibaa wanna kana hin godhanne walii natti kakatee abshiriin godhaanaan jedha wanna san immoo hin godhu hojiirra hin oolchu yoo an gaafadhummoo ani rabbiilee ka waan ati jette irra taa'u naan jedha. Bakki haalli isaa kun naa galuu didee ittuma dhiisa ijaarraa yoo hanqashii erguu waadhemmoo ati biyyaa miti kalaasii garsi lakkisuu fi situnatti balleessa jedha. Akkaatuma walii wallaali. Abo wallahi ajaa'iba ati ni jaalattaa miskiinaa inni maallaqatti gad ergitaa maalleen immoo waan ati feetu san irra loolu akkasimi. Walumaa galla tole manaan jedha tole hin godha manaan jedha yoo ani immoo waqtan waan san hin dalagu wama biraa dalageenyi yoo natti ergummoo maaliif akkas goote waliin galle natti hin kakanne yoo an jedhuun ani rabbii achi taa'u kalas waan fedhe hin godha ati cadhisi maallaquma qofa ergi. Amma duuba mana jaareetteetti ergite moo akkamitti ergiteeti maallaqa? Maallaqa akkatti ergee katamaa jira lafa katamaa akkanaatiin mana biyya bakka akkanaatiin bitannaa lafa akka bakka akkana bitannee mana ijaarannaa anatu asii ergaa ati gurgurtallee walii gadi hin deeyin nu dalagii jennee walii gal hayyee jennee walii gal singalee jingadhee lafa katamaa biraatitti bite gadhisee bakkuma biraatitti jechuudha. Haasim jedhee bika biraa bite hayyee duboo. Waa biseetuma waraqaa na erga waraqaa dubbisnaarree maadire waraqaa dubbisnaan ani bakkeen bakka anaaf inni irra walii galle maaliif qayyarte bakka ani rabbii kaachirra taa'u jedhe. Isa duubaan gaafattee lafa san bitee jira ammoo bitamtee jirti lafti bitamtee manarra ijaaree. Lafa bitee bakka itti walii galletti hin binne ayyee erga bittee fi kalaasa haa ijaaramu manni erga bittee manni kiraa irra haa ijaaramu ka jireenya gallee walumaan laalleetuma ijaarannaan jedheen hayyee tole hin ijaara amma ka duraa sobe amma hin sobe itti dhiisee mana kifilii sadii manuma jireenya sun jedhee ijaare maana sobdaa yeroo baay'ee sobaa walii wara turan maana sobdadhu
ati wamaan siin jedhe qofa godhuu malee baallaqa erguu malee hin dubbatini. Hayya hin gala anjaarsiiseeti erga ofii keetiin horachuu feeti. Ani kun warraa boru hin jedhu hin galaa dantaa nama guuraa jiran. Natti hin galin haga waan an jedhe sana geessisutti. Natti hin galin jaa? Natti hin galin yoo ati galte as jalaa deema. Natti hin galin haga waan kana geessisutti. Qaamaala inni itti gad ergitu qo'isu jira jechuudha. Dalagachuu qaba warri silaa. Akkasi duuba akkam maal murteessite amma duuba itti galta moo ofirraa teesse yoo itti galte inni deemannini akkamtu si mala duu. Galee goolee yoo geessi bilbiladha gara biraan bilbilu uguruun goru an abbaa manaa kiyya dhiisee uguruun goru inni natti hin bilbilin natti illee hin galinii jedhe. Yaa Rabbi duuba ore maallee inni hono riyaalli tana qabaayyee riyaalaa cinkii fide ma riyaalaa dubbii qabaa beeku. Duuba ani gara rabbiitti maal badii itti godhe maal rabbi maal irraa na gaafatayyee yoo galeellee si yaalaa dheessa kanaan jedhaa jiru isa kammoo waan hojjaa ofne hunda diiguu isaa silaa sharxiidha erga dubbata waan tokkoon godhani gara rabbiitti maal sunarra eegama miidhaa ani abbaa manaa kiyyarraan gahe yoo jiraate kanuma bas waan biraan illee finna biraa fuudhee maalii godhe homaan dhageenye bakka hooma jennera waliigaluu dadhabne hin yala anjaartitee jayyeena horatana hin galin jedhe maaltu narraa eegga. Amma ati gara rabbii ma isarraa maal gaafachuu feeteeti maallaqatti erguu kana moo kunoo inni kan inni hin galajeen hin galin naan jaa. Siladhaa inni waan jennullee walii galutti hin jirru didee kunoo na kijiba wama biraa dalagaati hayyee waan feetee godhi bakka barbaadde na jira feetu qile keessa anjaartiseeti hin galannaan hin galin natti jedhe ani akkam yoo godhe maaltu narraa eeggamaa ani. Wallahi dubbii lafee danqartee laagaa lufe lafee laagaa seente tunni waan ajaa'ibaati duuba ammaa wabeetaa wanni jiru takka yoo gartee maatiin hin galeettes natti hin galii siin jechuu jira usiituma maallaqa ergii waan takka yaadaa siin kannitiin jechuu jira egaa duraan dursee wanni nuti jennu beeytaa tanaaf yeroo hedduu muummada haa dalagatu maallaqatti ergitanii hin qooyisinaa wanni jennuuf tanaaf bar yeroo hedduu dubbannaa beeke sigale amma ati gartee miskiina nin jaaladhaa kanatti haya miskiina ayyee miskiinni gartee hin galiin siin jaa kunoo sigale miskiinni kee hin galinii siin jechuu jira. Maa waan kana ol ta'e taatee dhadhaanii laalanii asitti kunoo nama waa takka. Akka dubbatu nama wal ta'ee nama hin dalagata asiyyo anatti baduu waan firiyaa fi laarree waan ta'u. Amma yoo inni akka ta'u akka bas bitaana galee akkam akka godhu. Amma ati maallaqa kee duunfadhuuti gali gaafa inni firraa si ari'e khalaas dhiisuma gaafirraa wanni biraan jirtu maallaqa kee immoo duunfadhu ammarraa eegalii maallaqa kee jabeeffadhu siif taati akkas ittiin gad argee yoo jettee dhaggeeffadhu maallaqaan itti gad argeennaan ati usteetu maallaqa erguu qabda malee galuu hin qabdu galee yoo maallaqa ergine inni nuu si hiika amma si galtee dubbiin si ati jaalala isaa qabda. Amma waan gootu maallaqa kee wali qabadhu gisee maallaqa kee wayyeeffatte maallaqa kee maal jette? Innuu barfixee jira yoo waan jalqabe kana jettee ergiteetiin waan kana hin geessin natti hin galinii. Ati guyyaa galtee haasoftaa amma maallaquma ergi kana xumure waan dalagaa jiru kana jedhe. Ani immoo wanni kun naan taane waadaa irra walii gallatanii akkamitti cadhisinaan jetta moonni kun fuuraati. Yaa walitti mari'ataa adalayna waan dalayni siraa jedhan. Wallahi gaambee nuti yaa dubbiin tonni ulfaatti akkasuma amma gartee isaa si jiraachisaa inni dalagatee mana isaa jaarrachuu ati jaarte itti kannite itti wanni goote gaafa ati niin galeetten haaya jeetuma galu wannichi si kaayee gartee ati yonni itti hin jirtu ukti teenya rabbi si haa gargaaru. Yani wanti gara rabbiititti wanti narra jiru hin jiru jechuudhaan hin dalagadhaa olii qabadhaa. Dalagadhu kaase dalagachuu barate dafka keetii bar maallaqa keetii bariif dalagachuufi malee hoo isa nyaachisuufi. Dalagadhu maallaqa olii qabadhu gali hangasu akkas. Kalas. Aye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أيه السلام عليكم جيخا شيخ قاعدين كبايتا السلام عليكم جي درا السلام عليكم جي يقصبو دا قافيتي قافت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هاي قافت سقلي الفوري قافت biyyatti armaatiin deemee garuu biyyatti armaatiin matiin akaawwan biyya kana godhe ها biyyatti armaatiin akaawwan biyya kana godhe أخافون كي خم أجمع بامو وغيرها هذا laa hangamaadha آية namaana godhe maatii achi deemee biyya arabaa dhufe biyya arabaa sanis sannaayee maatii akaawwan biyya kana godhe kaan biyya kana hin jiru moonii قدرات أنا ما سيخي ما سخافون كي نخاسي كده kan duraan ayyaata maatii nama dhufe kabiraan nama kabiraatiif namaana godhe na godhaayi قدرات سيخي مرة kan duraan ayyaata كون اللين baatee سيخو shadii danda'an jettee onni anu ba'a كون اللين سميخة كون اللين سيخي كون اللين سيخي تبقى كسير مت laa yaramuun barbaadani wayya kan akka jiru gaafatti barbaadani malee yaramuun barbaadani هيرمو يوم بربادين نقاري أمس هيرو يوم بربادين نقا خاخون كي خجراء يوتي دي سيقول أبان كي نجروتي وقول شو خاخون كي ما سيقول أبان كي نجرو abbaa kiyya ni jira abbaa kiyya hin beeku ture egaan yeroo boodaan bare egaan kaduraa armeen abbaa kiyya bare أما أبا خي تدولي وهي سيرجي في نخان نقول جين على مدى سيقول أبان كي أنقص kan duraatu sin jiru jechuudha أما خدرات تدي خدرات سيخي ومقالنا الدفتة خاما خنا تلفدون سنجي خدرات سيخي مي إني نو سيخي مي بكا أما خاما قرتي خا دقيفدو خاما لما ده أبا خاقون كي نخاسي قولي خنا خاقون كما يو تدي نخاسي قولي خنا أما أبا خي قرتي تلفون بربادي دولي دبسي أبان كي جارسكي خنا خامان تناخنا نخال لما ده سياقو سنجي أكسي طيب خلاص نقيت يا طيبة السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله jirtu ya raje جرى الحمد لله أكم nagaa wallahi alhamdulillah rabbiin umurii keessa nu kadheeressu dhiirri tokko intala tokko fuuchuudhaaf gaheen inni jalqaba osoo hin fuudhin hojjechuu qabu maal laata? dhiirri tokko odoo garteen talan fuune gaheen inni hojjechuu qabu maal jechuu keeti fuudhuudhaaf fuudha seenuudhaaf gaheen inni godhuu qabu maali akkasi odoo intalan fuune akkasi gurbaan dhiiraa tokko salaata isaa salaatee dalagaa isaa dalagatee rabbi sodaa qabaatee wayta dalagaa isaa if danda'uu isaa beeke kadhata intala laallata intala ni laallata dura intala ni laallata rasuulli salawaatu rabbi islaamu alayhi waan jee tunka ulmar'atu liarba dubartii waa afurii fuudhan bareedinaa fuudhan diin qabaachuuf fuudhan warri isaanii warra gaarii ta'uuf fuudhan yoo isin qabeenya qabaattellee qabeenyaaf jaanii fuudhan wayta kana wanni inni godhuu qabu yoo fuudha barbaade ta diin qabduu filata tuni riyaala qabdiiti maallaqa qabdii maalleen isii gartee baatitti araba biraa 2,000 baha riyaala 2,000 tuni ameerikaadhaa gartee doolaara wayyaa qabdii je'ee intala gallakkifamtuu maallaqaa jecha hin fuudhan
intala warri isaanii badaadis ma egartee warra jajaaniin fuudhan waan jee rasuula islaamii bareedina qofaafillee isiin fuudhani fadbar bidaati diin taribat yedaaka diin qabaattee bareedina yoo qabaattee alhamdulillah san gubbaan qabeenya yoo qabaattee alhamdulillah kana alatti gurbaan gartee ulaagaa inni godhuu qabu yoo miciyyoon gartee intaltiin ilaalaletuun nama diin taate nama ibaadaa qabu ta akhlaa qabdu taate ni fuudha isallee akkasuma laallatti maati isiinis laalti kalaallatu kunis akhlaa qabaachuu qaba diin qabaachuu qaba salaatu qaba rabbi sodaachuu qaba sigalee maaliif akkaataa garteetti bulchuus barachuu qaba ulaagaan gartee inni barachuu qaba waan ajaa'ibaa fidde har'a akkaataa isiitti bulchuus baruu qaba rasuula islaamii akkamii bulchuu ture shari'aan islaamaa tun akkam jetti waashiruuhunna bima'ruufin haala gaarii waliin jiraadhaa jetti dubartii tana خلقنا من دل إناوج لفه جلور راو ممتى cinaacha lafee cinaachaa jalloo irraa uumamtee dubartiin inna almar'ata lan tastaqiima laka ala tariiqaa jee rasuula islaami dubartiin akkaataa ati feetu irratti hin deemtu obsu qaba kana cufa obsa qabaachuu qaba hadiisa kana cufa dhagahuu qaba waashiruunna bimaaruufii rabbiin quraanaan jeetanis dhagahuu qaba barachuu qaba orienteeshina jettiin faranjiin gizee gartee biyya isaanii gizee dhaquu deemtu orienteeshina jaanis si barsiisan ameerikaan akkana kanadaan akkana awustiraaliyaa gizee dhayte wanni kana akkana heerri keenya kana wanni kun akkana jaaniiti kana si barsiisan dargaggeessa fuudhuus dubartii heerumtuus islaanii qaraa'isan akkanuma wal jala fiiganii sigalee baatii ja'a fi ama tokko booda walii kan yaarsi kiyya maaree na godhe nama gaarii jaaniin na kannanii maarreedhaa jetti isiinis isa akkatti bulchuun beeku isiin akkatti gartee jala bultuun beektu ummatuma addaa walit dhufaa jechuudha hadhaawaa lamaa walit dhufu warra lama gartee oowwaa jaartii roowwitu inni oowwaa afaaniin jechuudha yoo isiin lolte guyyaa isiin lolte silaa inni qabbanaa'uu qaba guyyaa inni lole isiillee dubbachuu dhabu qabbanaa'uu yoo akkas hin taane hin taatu tanaafuu ulaagaan gartee dargaggeessi godhuu qabu odoon fuune dura waa hedduu ibaadaa rabbii hariiroo isaatiif ta rabbii gidduu jabeessuu qaba gurbaa hin salaanne heerumuun qabdu intalan salaanne heerumuu fuudhuun qabdu sigalee amma sigaltee dubbiin naqate asirratti ilaalanaa keessatti gaamaa akkamitti jiru kana keessatti namumti yoo gama shari'aa amma jettan kana yoo ilaalanaa wanti jedhamu kun sila aadaadhaan deemanii yookaan nama ergatanii aalii ofii ergatanii deemanii ilaallatanii amma fuuluma jawaalaa irratti wal ilaalaa uummanni isiin gurraattiin deemattee dhufti inni yoo dhiyeessee itti gurraachumti ajaa'ibaa kun addaateetuma maal moo tokkoon digdama of dhiqeetuma isiitti ergaa yeroo wal bira gaan jarri waalachuu waan biraati. Dhugaa isiin gurraattiin diimattee dhufti dubbiisan sirrii mi beeki dubbiisan sirrii miti maaliif isiin gurraattiin gurraattuma san arguu qabdaati isii gartee ficaafi dibdu arguun qabdu sigalu jira tana gaaf tokko laayifii irra dhufe isii gartee adii gartee addaattee dhuftee je footoo kasitti ergite gaafa kaan aruuza godhanii niqaaba uffatti niqaaba na laaluun qabdu jetteen shuf gizee mana ol naqan nikaa godhanii fi kunoo nama guddaasi gurraatti fiigee biraa deemu akkas ta'uun qabu jechuudha sigalee isii gizee irriba rafaa irriba irraa kaate arguu qabdaati gizee irriba irraa kaate ilaaluu qabda bareedina isii kasi beeyta waan asii ficaa faranjii tanaa fi isii gartee ficaa faranjii fiddifte kana abadan hin ta'u kun kana diduu qabdaati hin jiru wanni kasii sigalee موبايل قبا في موبايل أسين قرتي فوتو موبايل ترجمتو أسرد وان تقول شبكان كده دبار يا بوليس أي ما جته إنه يصير هذا أما ما يربط شبكان كده ركوكا با أرى داي جاي با Amma mana jirtu gaafa dookooti duute namichi ati waraaduna. Maal jettee
yoo dhagaaraatti nan dubbadhaam. Amma dubbadhu be. Girimtiidha dubbiini. Akka ammas hin jettan kanatti hawaasa baasudha gaariidha. Hintala isaanii argachuudhaaf dhiirri dirqama amma janaa fi jinni maarree fi jedhamu amma ijoolleen amma isinitti gijee hunda dhuftee gaafii dhiyeessu hundi jiraatu iyyuu irra guddaan jiraatu akkuma isin jettan waan diin irraallee quban qabanu akkanaatti sila gammachuudhaan illee haadha manaatii wajjin jiraatanu isiin illee akkasumatti waan baratte hin qabdu yeroodhuma rakkatanii dhufanii gama keessan kana dhufanii. Akkas. Asirratti faaxee gaarii argachuudhaaf maaluun godhame fakkeenyaa maal gochuun qaba fakkeenyaa dhiirri tokko gaarii kan ta'u ta'ee intala gaarii argachuudhaaf wanti inni gochuu qabu maali? Wanni ati godhuu qabdu. Biyya kana keessaa bulchuu dhiisee intala masiiftu. Karaa gabaabaa caqasi. Ati nama gaarii ta'i faaxee gaarii harkatta. Dhibbaa dhibbatti shakkiin godhin. Sigalee ati nama gaarii ta'i wallaahi faaxee gaarii malee rabbi sitti hin qabu. Ati dura nama gaarii ta'i. Ati dura nama rabbi sodaatu ta'i. Ati nama nagayaa ta'i faaxee nagayaa rabbi si qabu. Waada laa shakka fi daalika. Sigalee rabbii kee kadhatta. Ammaa sodoon fuune dura rabbii kee kadhadhu. Rabbii kee kadhadhu. Rabbiin kadhadhu yaa rabbi gartee ta nagayaa na qabi. Ani gartee badii dalaguun fedhu. Sigalee halaal barbaadaa yaa rabbi ta nagayaa raaziyaa yaa rabbi na qabi jiiti kadhadhu. Ati nama nagayaa taanaan ta nagayaa rabbi si qabu. Inshallah bi'inillah. Ayyee galatuma faadhaan inshallah du'aa ilee gaa'u hundaaf walumatti faatotaa fi maammadoo kanaa fi bakkuma tokkotti nuu kadhaati akka ammatti jiru kanatti hojjisinee fi wallaahi halaaka balaa guddaa nutti deema. Dhugaa rabbi nu hasattaru akka amma jiru kanatti halaaka dhuga baanta sah dhugaa. Wallaahi halaaka akka ammatti jiru kana rabbii nan diziina inni kun ilmoo isa kanaa waliin beeku qacceen isa kanaa isa kama ala takka inni qacceenuma namaa kama akka lakkoofnee kama akka dhiibne wallaahi hin ulfaata rabbi kana keessa. Dhugaa bara akka gartee bar dubbiin maal seete akka gartee namticha gartee aboo ilmoo laalladhu gurbaa gartee gurbaatu intala laallate intala laallannaan abbaan waan jeen aboo mee dhaabbadhuma jaan miciyyoon tun gartee wanni ta'uun ooltu miciyyoon tun gartee obboleeyyii ta'uun ooltu dhaabbuma jaan ammas tabiraan laallata tanaan laalladhee abbaa mee dhaabbadhu tunilleen obboleeyyii ta'uun ooltu mee dhaabbadhuma jaan taan laallata taan mee dhaabbuma jaan abbaan kana haadha dhaqee waan jeessa'umma maaluma abbaan kiyya kun gizeenan intala tana laalladhees dhaabbumee tun obboleeyyii ta'uun ooltu taaniin laalladha dhaabbumee tun obboleeyyii ta'uun ooltu majaa akkamii abbaan kiyya kun jennaan inni nu abbaa keetii deemiiti fuudhi شوف زنان أكنا لا بقرب دبيخ إني نو أبا خيتي متي الجي ديب فوديتين شوف إساو قرب رادي في الدها أما زيلته هكذا أكنا لفتي بدي زنان لا فبليستي أما قرتي يو أتلالتي ما فقوده تبي يومتين يتنا نمبر 1 توني بليسو جرو ربا سيري شركي زنا فرشو diraaga hanga kanaatu daaraa goru jira dhukkee irraa kaasu jira sagalee akka jirutti amma zinaan alaaltee fireendii isaatiin jaartitii jajaan akkamma warri gartee suudii gartee mana tokkotti gartee intala wajji kireeffatanii jaartii isaa bira gabbuusaa fireendiidhaanii jaartitii jajaan akkasimmoo warri biyyaatis warri biyya adda addaatis warri biyya adda addaa jiru cufti fireendii isaatiin jaartitii jajaan زمان خنا غيزي الرابر وانجي رسول الإسلام لا يأتين من أمتي أقوام أمة خيرها أمة كردو فوتا هذا من الآخر يستهلون الحرى والحرير يستهلون الحرى والحرير حرى مال يناني قام سالا دبرتي حلال قرأتن زنان حلالي سنجا واتكن قبو سنجا آدي دا سنجا زنان مالا توا قد دفتا مال قد دفتا نمني كنو أكما ولين بشنا نجرا سنجا زنات قديتي وای هم حال کا وادیس ای تنتی یا می یارتی تی یا هدون کا ور تنا ملس تنا اداس تناو جیم بوله استاني وجیم بولا سنجا هذا نعوذ بالله زمان كنا غيز جر اذا دوبا غرتي اكمل غيز جر رب واسط ترمله اكمل دبين غرتي رب وافور وبليس جزاك الله خير جزاك الله تو asirratti yaaduu tokko dabaluun ni daala tokkitti. Tokkitti dabal.
nam tokko yoo beekamtii qabaatee beekamtiinuma karaa shari'aa islaamaatii fi haqaaf baatila adda baafatee yoo kan jiraatu ta'ee yoo fakkeenyaaf akka amma biyya keenya keessa kanatti deemaa jiru osoma inni haqa beekuu haqa hin dubbattuu mootummaa isa ta'uu nama humna isaatii ol haa ta'uu haqa hin dubbatin jedhamee kan dhowwanu ta'e yoo haqa sana dubbachuu hiite inni lubbuu isa hambisuudhaaf shari'aan maal jetti nama kanaan? Shari'aan waan humnateetii olii gartee ifalaaquun hin barbaachisu. Waan humnatti hin qabne waan jijjiiruu hin dandeenye munkara fakkeenya aruuza siyaaman karaa gabaabaa aruuza siyaaman irratti aruuza san gartee munkara jijjiiruu dandeessee dheeyxee jijjiirta. Yoo jijjiiruu hin dandeenye firraa hafta takka sani. Hadiisni immoo mootii gartee zaalima dura dubbachuun jiyaadaa jaa. Jihaada yoo si ajjeeses gartee shahidee taataa jechuudha. Jihaada kalimatu al-haqqi inda sultaan al-jaa'ir je rasul islami kalimatu haqqin kalimaa haqaa yoo dubbatte mootii zaalima dura dhaabbatte akka jihaadaati si ajjeese shahideedha yoo firraa hustes jihaada je immoo mootii zaalima badii inni dalagu rasulli salawatu rabbi islaamu alayhi maal je sahabaa isaatiin umaraa mootota keeysan kasalaata yeroo irraa baasu dhufuu teeysanii jeen dhageeffadhu qajeelotti mootota keeysan kasalaata yeroo irraa baasu zuurii yeroo silaa zaa jaacinaa warra zaa sagalii salaatu dhufuu teeysan asrii dawaa 11 salaatu ta'an mootonni keeysan duba yaa rasuulallah akkam goona anunkiru aleehim isaan irra diduu qabnaa yennaani lakkii jeen isin kophaa salaata isaanii hojillee salaata shoof isin kophaa salaata isaanii hojii salaata akkasi abbaa dura dhaabbattee ati mootii zaalimaa sigale gizee azaaname salaatu qabda maareette ittiin dubbattu rabbiinu isa hisaabaa ittuma dhiifta amma gartee jihaada lubbuu tee nyaatu dadhabne amma jihaada biraa dhiisi jihaada lubbuu nafsiyyaa tee nyaatu dadhabne akkasi obboleessa. Wallahi galatoomaa alfaadhaa jazaakisa rabbiin fakkaffaluu kan mootummaa irraa kan lubbuu keenyaatiif abalaalutti ta'a rabbiin nu eegu. Akkas karadhaa yaa rabbi nama nagaa nuuf fidaa jaa kan nuti feenu qofan jeenaa isinis kan nuti feenu irratti haa ba'u odoon ta'in yaa rabbi haati nuufiltu nama nagaa irra nuu kaayyattee takkaa kadhannee namni beeku jiru kan nuti feenu ma jaanamu haati feetu rabbiin hin fedhu rubbamaa rabbiin hin fedhu akkas yaa rabbi mootii nagaa irra nuu kaayi jee namni kadhatu jira hin jiru achi bishaan nu jala yaa abbaa haqa walitti himuu gaarii akkas hangas wa dubbiin. Ayyee galatoomaa alfaadhaa inshallah rabbiin umrii keessan nuuf dheeressuuga faatoo maamadoo kanaafis rabbii jireenya hayaata jiraan hundi keenya faasachuu galatoomaa alfaadhaa salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah barakallah fiik. Galatooma jala keenya rabbi gartee umrii nu haa dheereysu isinillee rabbi umrii isin haa dheereysu wabarakallah fiikum wajazakumullah khair jazaa inshallah bor walit deebinaa yoo rabbi jee biiznillah inshallah yoo rabbi nagaa wal nu deebise yoo duubaanne